Tarsiimoo cimaatu dinagdee cimaa uuma. Hoogganaa cimaan tarsiimoo cimaa bu'uuressa. Tarsiimoo cimaan ammoo dinagdee cimaa uuma. Tarsiimoo ida'amuu Dr. Abiy Ahimediin wixineeffame sadarkaa barbaadamuun bu'aa qabatamaa fidaa jira. Kana irratti hundaa'uun badhaadhinni amma jedhee ga'a yoo jenne dhaadhessummaan ta'u. Itoophiyaan cimna hooggansa isheetiin guddina dinagdee ariifachiisaa jirti. Guddina itti fufiinsa qabu galmaan ga'uuf Itoophiyaan tarsiimoo ida'amuutiin misooma damdaneessaa fi hundirraa fayyadamuu danda'u wixinessitee dinagdee cimaa uumuuf sochii guddaa gaggeessaa jirti. Dinagdee jechuun utubaa biyyaa jechuudha. Kanaaf abbichuun halkaniif guyyaa hojjechuun badhaadhina Itoophiyaa milkeessaa jira. Dhaabbilee tajaajilaa fooyyessuun bu'a qabeessummaa isaanii guddisuuf hojiin hojjetame daran ajaa'ibsiisaadha. Isaan keessaas daandiin qilleensa Itoophiyaa hojiilee gaggaarii maqaa biyyaa ijaaran hojimaata haaraa fi ammayyaa hojiirra oolchaa jiraachuun isaa waan jajjabeeffamuu qabudha. Daandiin qilleensa Itoophiyaa barootaaf Itoophiyaa kan boonsee fi mallattoo Itoophiyaanotaa ta'uurra darbee damee aviyeeshinii addunyaa irratti adda duree ta'uun Itoophiyaa sadarkaa idil addunyaatti kan beeksisedha. Daandiin qilleensa Itoophiyaa yeroo ammaa kana xiyyaarota 145 tajaajila kennaa jiraachuu fi bara baajataa kana bu'aa olaanaa galmeessuu isaa qabatamaan ifoomeera. Dhaabbanni kun hojimaata cimaa fi naamusa gaariin kan durfamu, wayita rakkoon mudatus saffisaan kan furuu fi deebii kan kennudha. Nageenyii fi tasgabbiin daandii qilleensa Itoophiyaa daran amansiisaa ta'uu fi hojiin kunis cimee kan itti fufu ta'uu Koomishiniin Poolisii Federaalaa ibsa kenneen dubbateera. Haaluma kanaan deemsa waggoottan 5 darbanii yoo ilaallu mandara turizimii addunyaa jedhamuun kan beekamtu Haroo Wancii, Koyishaa fi Gorgoraa irratti piroojeektii qarshii biliyoona hedduun sadarkaa idil addunyaa eegeen hojjetaman agarsiiftuu badhaadhina boruuti. Kana malees ijaarsa hidha laga Abbaay saffisiisuu, addabaabaayii masqalaa bareechuu, jalisiiwwan ammayyaa'oo diriirsuu, tajaajila humna ibsaa guddisuu, alergee keenya dachaan guddisuu, hariiroo biyya alaatiin beekamtii argachuu, qonna ammayyeessuun bu'aa guddaa argamsiisuu fi kan kana fakkaatan milkaa'inoota waggoottan 5 darbanii isaan muraasadha. Kanaaf badhaadhinni amma jedhee ga'a jenna. Iccitii milkaa'inoota kana hundaaf bu'uurri hoogganaa jabaa fi hayyuu addunyaan ija ishee irra godhatte Dr. Abiy Ahimedidha. Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaa qofaa osoo hin taane Afrikaanota misoomsuuf kaayyoo guddaa qabatee hoogganaa hojjetaa jirudha. Dr. Abiy Ahmed abbaa falaasama haaraa addunyaa misoomsuu danda'u qabatee jira. Kanaaf ijji addunyaa abbichuu irra qaariidha. Abbichuun Itoophiyaa fi Afrikaa irra darbee hoogganaa addunyaa misoomsuu danda'udha kan jenneefis kanaafidha. Kanaafuu Dr. Abiy Ahmed kabajaa fi qabeenya keenya isa guddaadha.